السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في وردفتوتا أوبسنيتو جرجرتو بقى تراتني فكما جرت على التنجين رحمن ربي سنة سنين جرا كبجمتوتا في وردفتوتا كيا ديبي فين جراني سنين جرا مال كبتي رفتجتون كي سنين أولو الرانتنا فيديو بوليتي تينا تك أرجع هدو تك جرانا نياتي هدو تك قلبين نجابده نملك ميو بيا بهي دلقدا بيا بهي أوبجي جيري ماتي كوتس جيرا يرمالي بروا كانت نورجها وانا كانت نمودتا أكنت أنا نمني جريكي ستو نمني أفرت يادو تكا حنجرو فكينيا في أوقاتنا كنا نقول برنا كنا نقول برد وفكس كنا منا كنا إجارة لسوفا كنا بتدب وانا كنا ملي قدر ربي في سنو أفوجرا برومالتنا مودتا مالتنا أفوجرا وانتنو يانو تكن ترجتشونا الدنيا مثلا ركايني بقى فياتنا اللي نمني فيا قوتو قبو وان فياتنا اللي أبو نتفكاتو وان بقى قدر ربي هون دم أفوجر نتفكاتو بقى كرور مكينة كفون درا برد وكنا قولي برد أنا وكنا قولي بقى هو جما هو جت جشورا كسي بلي وانتي يقالي صورة فيديو بوليتي تينا تكارجي يدو تكاغرانا نياتي كما أغرتان كنا قامني سي تنقوتو تشيكي جشورا qaamni isii guutuu xiqqeete garuu haacituu malee shifniin natti fakkaatni qodaan qaama isii huni keessatti addaata akkanatti yoo laaltani keessatti addaata isiin tuni tariyaa la hatamtamaa dawaa hatamtamaa barbaada ni labaa jira natti fakkaate qaama isii keessa deemaa jira natti fakkaata akka agartani tarkaa gaciqileedhaan hin jiru fuulli isii kunis maruu heda fuulli isii tikkilee hin jiru yoo seera hubattanii laaltanii akkasii obboleewwan tiyyaa jiruu biyya namaa tana keessa miti nama dhukkubuu miti guyyaa matakki qofaan nama qabee yoo mataan nama dhukkube hedduu takka ulfaata hedduu takka jechuudha irra caalaa keenya dhukkubbi makeenya akkanatti qaamarraa onnu bahee nu mudhata malee ni dhuffanna hedduu takka dhuffannee ofirra osuma dhaabannu gaaf tokko jalaa kofnaa yookaan gubbarraa nama bahaa jechuudha akkasii obboleewwan tiyyaa jiruun biyya namaa qaraanii ulfaatti keessatti irrattiin immoo fayyaa dhabuun hedduu takka ulfaata fayyaa biyyarraa baana malee akkatti biyyatti deebinuu rabbitu beeka rabbiin immoo akkuma fayyaa biyyarraa baane rabbii nagaa biyyatti nu haa deebisu irra caalaan kennaa dhugaan isiniin jira namni biyya namaa tana dhufe dhugaan isiniin jira bu'aa nu argannu caalaa miidhaa kennatu caalaa nutti fakkaate maaliidhaafi irra caalaa namni cunqurraan qabne hin jira jedhee yaadu namni hinaarre guyyaa kana dalagaa oolte homaa fiite yoo dalagaa oolte homa diqqishuu wayitiin wanti ati dalagaa oolte sun muluun dileetii ta'a homa diqqishuu wayitiin akkasiin isiniin jira obboleewwan tiyyaa rabbi nu haa laaffisu jireenya tanallee rabbi nurraa haa jijjiiru ni ulfaata jiruun biyya namaa tuni jireenya addunyaa qaraanii ulfaatti jiruun biyya namaa muudaran ulfaatti rabbi nu haa laaffisu akkuma fayyaa bahanitti rabbi fayyaa nagaa nama haa galchu biyya ofii keessatti obboleettii teenya tanaallee du'aa'ii godhaa fi rabbi irraa haa fuudhu inshaallah uma isii dawaadha jettee fayyadamte rabbiin dawaa haa godhuu fi obboleewwan tiyya rabbiin biyya namaa kana keessallee yeroo gabaabaa keessatti nu haa galchu irra caalaan keenya jechuudha bu'aa keenya caalaa miidhaa keenyatu caalaa kun coggaarraa dhibamaa kun mataa dhibamaa kun kalee dhibamaa namni ka parsantii muraasa jechuudha nama rabbiin laaffisee fi rabbi isaa godhee akka dhufeen biyyatti deebu gariin akkanattuu dalagee akkanattuu dhibamaa dalagatee walitti qabatte sun takka kallattii mootummaatiin takka kallattii maatiitiin kan obboleessi jalaa balleessee kan maatiin jalaa balleessee kara hundaanuu waan dalagillee dhabee fayyaa ofiillee dhabee biyyatti ka deebi'ullee hedduutu jira ka haalli mijaa'ee fi rabbiin carraa isaa bareechee fi hiree isaa bareechee fi mijeeffatee illee biyyatti galu ni jira garuu jireenya addunyaa inuma hin guutu nuti inni guunnaa janna hoggaa dheeraa teenne jechuudha maaliif fakkeenyaaf qanii mana kaaree bitannee mana ijaarraa jenna qanii mana ijaarree ni xumuradha qanii mana san xumurree jenne meeshaa mana san keessa kwaalitii isaa guunna jenna bakka akkuma barbaannetti achi kaanee qanii inni sallee guutannee
rabbiin nu laaffisee waa hunda guuttannee mana keessatti jaahisallee godhannee qanisin waan galee ittiin dalaguu jenna. Tanuma tana keessa fayyaalee dhabaa deemaa umriin namaallee achi deemaa waa hedduutu jira jechuudha. Qaalittiin tiyamaannaan jettee yeroo an dhufu faamilii namtittii biraa awwal maraana fudhattee ijoollee Itoophiyaa fudhattee hin beektu. Obboleessa isii bira ijoollee mucayyoo Amaaraa takkatu jira. Takka immoo uummata Ugaandaati, uummata gurraacha kanaa nama lamaan dalaganii jechuudha. Nama lamaan osuma dalaganii amalaan qabdu amala wal ta'uu didanii Ugaandaa san biraa gaggeessanii Itoophiyaa san biraa. Dhugaan isiniin jedha mana isiin hojjettu mana akkasii sanan televezyiinii keessatti arge. Dhugaan isiniin jedha asii darajaa ba'uu wallaalee darajaa irra fooqa gubbaa ba'ee achi gaddee bu'uu wallaalee achi dhadhee ijoollee wajjin jechuudha. Akkamitti hojjettaa jennaani akkasumatti dalaganaan jette. Innaa sababa mucayyoo sun akkasitti daladduun Itoophiyaa hojii dandeetti jettee qaalittiin tiyana fudhattee kana fudhatte akkasuma manni haga singa'u malee haga isiitii miti malee dalagaa ture. Dalagaa ture maannaan jetti qaalittiin ta'u Itoophiyaani maashaallah nama biraa galuun hin beektanii jette. Nama biraa daftanii hin galtanii waggaa dheeraa nama bira teettanii jette. Dalagaallee zeegaa biraa caala namni haalaan qaqqabee dalagu isin jette. Garuu mushkilaan keessan hin loltanii jette. Haayilii qabdanii sodaa takka malee loltanii jette. Bikinaan isan maalidha? Nuti halolluu fi ni dalanna. Yaani qaama qalbii teenyatti fixannee jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Ani amma fakkeenyaaf yoo qaalitti manaa baatirraa yoo isin mana jirtu naa wayya. Dhugaan isiniin jedha yoo isin mana jirtu dabal jedheen ta'a. Yoo isin manaa baatee kaanitti haffisee tarii anaa dalagaa san keessee diqqoo dadhabee gattaa isin galti. Yoo kan daqiiqa mashanii taa'aa jira walitti dhufna. Anaa taa'aa jiru isin galti walitti dhufna. Bakka isuma san jechuudha. Akkuma nama yeroo dheeraa taa'eeti akkasii jiruun biyya namaa kana fakkaattiin isiniin jira obboleewwan tiyya qaalii nuti ijoolleen teenya dhugaadhaa jiru biyya namaa keessa yeroo dheeraa teennaa maaliif gallee hin deebinu. Yeroo matakkatti xumuran gallee deddeebi'uurra jarrilee nuti jijjiiramee nus gallee achi as deebi'uurra yeroo matakkatti yoo rabbi nu laaffise xumurannee gallaatu biyya namaa keessa amatarraan amata nu teessisaa jechuudha. Innaa wanti kana hunda kaasee fi jireenya addunyaa isiinuu gabaabduudha. Tarii abbaa nyaachisu rabbitu beeka. Tokko xaaree keessa deemee kabiraatti dhufee nyaachuu danda'a. Osoo homa argannee fi homa dalaganne sanitti sabiriidhaan jiru biyya namaa keessatti odoo fayyaan dhabini. Odoo fayyaa dhabanii dhibee irratti kufanii hin miidhamin biyya namaa keessaa. Inshallah rabbiin haa galchuun isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Jireenyi keenya waa'een jireenya keenya yoo haasayanii dhumatu rabbiin haa laaffisu jiru tanallee rabbiin nurraa haa jijjiiru. Wanta biyya teenyatti biyya gandaatitti hawwinee biyya teenyaa yaanuuf tanallee rabbiin biyya teenyallee nagaa godhee biyya itti hawwanii itti deeman rabbiin nuuf haa godhu. Mucayyoo dhukkubu tanallee inshallah rabbiin abbaalleen qabu jettee abbaa isiillee rabbiin jannataan isii haa gammachiisu. Fayyaa isiillee inshallah nama fayyaa dhabee dhibamee dhibeedhaan natsaa biyyaa bahee dhibeedhaan biyyatti garuu miti rabbiin irraa fuudhee nama fayyaa ofiitiin dalagatee biyya ofiitti deebi'u rabbi haa taasisu. Hundumti keessanuu du'aayii godhaaf hin jira obboleewwan tiyyaa wanti du'aayii caalee takkaallee hin jiru. Du'aayiin dawaa caalu akkasuma hunduma keenyaa immoo rabbiin jiru. Tananurraa jijjiiranii nagaa hangara biyyaanuu haa deebisu. Yoo isinitti tole chaanaala kana sabsiraayib share laayik gochuudhaan maatii naaf ta'aadha. Haarawaa chaanaalli kiyyaan isiniin jira obboleewwan tiyya. Yuutuubni koo duraa na jalaa gubate seenuu hin danda'u nasisisuu hin danda'u. Akkasuma isiniin jira obboleewwan tiyya qaalii chaanaala kana na jajjabeessaa share laayik gochuudhaan maatii naaf ta'a. Viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagaa fi rahmata rabbii keessa naa tura. Baay'ee.